السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجنتو تبدأ تنتظر أداماتو كل كسرو أكمل نجا فيا كسني نجا كمل الحمد لله مس بكجت تيجي ربي براسي ولين هجرات سني فباياتو ما أداماتو براسي كديتون كسنور بعجباب سني سني تمشي شورا أبان أداماتو بسايدو نجت شورا هيد أميت نجرا باتي سدبر واحد هيد أميت جروفي سوشيال ميديا كنقول موجود جرا ربنا نجرا شورا نطلع اسمه جرا ربنا نطلع ما جرا لكن إني واحد أبيني ما نهيد أكيس جروف ثاني نقول هميلين نجابه همول نوجة شورا باتي سدبوتو ما نهيد أكيس جرا mana dhaya keessatti waan tokko malee hidhamee jechuudha baatii sadi guutuu namatu isa dura hidhame nama inni isa dura hidhame san gaafadhaa jedhee dhaqee jechuudha nama sanii nyaata fi dhugaatii qabanii maal keessa jiran isaan gaafadhee dhaqee nama hidhame baasuuf dhaqee atillee akkuma isaatitti yakka qabdaa jedhanii wajjumaan ol seensanii jechuudha maaltu si gahee nama nuti hime jedhanii wajjumaan ol seensanii wajjin hidhame jechuudha amma baatii sadi guutee jira jechuudha erga hidhame isa idoon sanii fi viidiyoo isiniif hojjetee gadhiisutti hin jiru namni hundi quba qabdan akka sooshaal miidiyaa irra jirre viidiyoo dhiyeenya kana isinii gadhiifamtillee duraan waraabamtee Private jirtu jechuudha nuti illee sababa sanitti diraama dalaguu dhufne jirra hamileen ni qabee jechuudha inni mana hidhaa jira nuti dhayin eetu isaayyuu gaafachuu mana hidhaatu isa laalufu in sodaannee jechuudha isaayyuu nama baasuu dhaqee ol darbanii nuti illee akka waliin darbine jennee jechuudha suma yaallee baatee siniif himne waan kana jechuudha cal'ifne jechuudha dubbiin guddifnu jennee dirqiyoon fi ol baanee waan kana haasofnee jennee dhugumaan namni yakka qabaachuu oolu jedhanii akka itti murteessine yookaan immoo akka wayiin qabu ragallee hin qabanii namuma baasuu dhaqeef achumaan seenee jechuudha saniif isinirraa bannee sa'idoon gaafa rabbiin baasetiin jedhee alhamdulillah nu beekin jira jennee isiniif akka himnu ta'a jechuudha ammaaf immoo tuyyuu biyya nama kana keessatti gisee hidhaman akka biyya sanitti namaaf hin tolu jechuudha namni afaan tokko waan hin dubbanneef akkaataa itti nama baasanillee baay'ee rakkisaadha jechuudha yakka nama isa dura hidhame yakka isaa saniin atillee isuma wajji waan akkasii dalagaa turtee atiyyuu yakka qabdaa eessatti isa beekaa eessatti wal baratanii maal wajjin hojjechuu turtanii waan akkas akkasiisaniif qabanii achumaan ol seensisanii jechuudha akkuma nama baasuu dhaqee ofiifuu hidhamee haga ammaa hidhaa jira rabbiin haa baasu godhaa du'aayii godhaa fi hundi keessatti bakka jirtanitti jechuudha nuti immoo maal keessa jirtanii akka dha'ineef akka nullee darbanii wajjin hin waan sodaannee jirru waan keessa jiru hin beeknu jechuudha tumamus caccabsanillee miilli cabee harki cabee gaafummaa as beetiin rabbiin nasiin isaa guyyaa isaa ga'ee as bahee wajjin agarra malee waan keessa jiru wanni beeknu hin jiru jechuudha. Sanii fi kan nagayaan bahu rabbiin haa godhu kan lubbuun manatti isaatti deebi'u rabbi haa godhu du'aayii godhaa fi akka sida otota keessanii irraa banne viidiyoon gadhiifamtillee yoo agartan taate viidiyoo waraabamee ture qulfii majalaa baafamee jechuudha piraayiveetii jira namni yuutuuba dalagan hin beekan viidiyoon qulfii jala ta'a. Sanii fi jechuudha du'aayii godhaa fi rabbiin nagayaan haa fiduu osoo miillee cabin osoo harkillee hin cabin osoo ijjillee hin baqin osoo gurrillee hin guddin osoo ilkiin akka irraan cabin rabbi manatti haa deebisuu jedha. Rabbi nagayaan mana isaatti haa deebisuu jedha du'aayii godhaa fi hidhamee jira nuti illee akka nama isa wajjin hidhaa jirutti maaliif jennaan hamileen cabee jira dalagaa dhiibee jira sababa hin hidhamini mana hidhaa keessa jira jechuudha rabbi nagayaan haa baasu jechuudha du'aayii hin guddisanii gochuun irraanfatina koomentii jalatti illee barreessuun irraanfatina kanaaf sa'idoon isinirraa baddee sooshaal miidiyaa walumaa galatti yuutuub afaan oromoo illee afaan amaariffaa illee sooshaal miidiyaa kamirraafuu isinitti himuuf jechuudha akkasitti argamee dhufe viidiyooleen yuutuuba chaanaal afaan amaariffaa irratti gadhiifamaa turellee akkuma agartan artistoota bebbeekamoo biyya irratti tiivi irratti dalagan isaaniif maallaqa kafalee isaanii daleessisuu ture jechuudha yeroo dheertuuf daleessisuu ture kaa yuutuuba sanii jechuudha viidiyoos deessan jechuudha diraamaa kutaan deemu daleessiseeti maallaqaan jechuudha daleessisee isaan erguuf ture wal jalaa erganii fi piraayiveetii irra jalatti dhiisanii ittuma takka takkaan piraayiveetii jalaa qulfii jalaa yookaan baasanii jechuudha eega dalagamee ture hedduu daleessisuu ture diraamaa paartiin deemu diraamaaleen paartiin deemu kan inni daleessisuu jiru kan karaatti hafee jira kan xumuramellee haga ammaa isin bira hin gahinillee abbaa dhibbaa ol ka ta'u kan gara isin bira ga'u ta'ullee jira akkuma beekamu akkuma duraan illee argaa turtan jechuudha diraamaalee artistoota bebbeekamoo daleessisee artistoota irratti bira duraan diraamaa paartiin deemu dalagan daleessisee isiniif gadhiisaa ture kasan caalu ammoo istiidiyoo kaameeraa meeshaa guutuu istiidiyoo ta'u bitee jechuudha istiidiyoo isuma istiidiyoo qopheessee mana diilaa jechuudha doora jalaa fi gubbaa akka warroota achi keessa hojjetanii hojjettoota illee gaazexeessitoota illee qaxaree ture namni gaazexeessanii oduu hojjetu illee hin jira akka gaazexeessanii jechuudha oduu hojjetu illee namni qaxaree hin jira jechuudha yuutuuba isaanii ilaaltanii hin beekan garuu afaan amaariffaatiin jechuudha nama gaazexeessaa qaxaree illee hin qaba jechuudha nama oduu irratti dalagu kanuma kanaan wal qabatee istiidiyoo guddisee bifa ibaatitti nama hawwatuun miliyoona tokko ol baasee jala doora jalaa fi gubbaa qabee jechuudha mana birri miliyoona tokko ol baasetti kaameeraalee bitee istiidiyoo ittiin banee jechuudha hojjettoota heddummeessee itti qaxaruu fi dhugaa dubbachuuf hordoftoota akkuma isin hordofaa turtanii yaa'anii artistoonni hedduutu baay'ee hojjetaa fi ture jechuudha diraamaa fi hojjechiisaa ture gadhiisaa ture jechuudha ammallee gaazexeessaa tokkollee qaxaree nama lama jechuudha dhiiraa fi dhalaa hojjisiisee isin biraan gahaa ture afaan amaariffaa yoo ilaaltanii yoo ilaaluu baattan ammoo kan gisee gara fuulduraatti kan ilaaltan ta'a. Isaaniif jechuudha hojjetee akka ajaa'ibaatti kaameeraa birrii Itoophiyaa fidee takka
meeshaa istiidiyoof ta'u bitee qopheessee jechuudha. Mana mootiyyuu mana ajaa'ibaati ture kan inni qabee achuma keessa hojjettoonni illee akka galan akka isaan illee qabneef jechuudha. Garuu ammoo kanuma wal qabatee waan rabbiin fide hundi taqabbaluudha akkuma jedhan jiddumaan biraa waa hedduu kakkarratti rarraasee dhiisee kennu biraa hidhamee jechuudha. Waan hedduu karoorsee hojjechuudhaaf galmaan gahuuf simbira gahuuf hawwii guddaa qaba ture. Laakiin itti dhiisetti ni simbira hidhamee amma baatii sadii butee jira jechuudha. Duraan hin mullee hin beene garuu inni baatii sadii butuu geennan kana boodan kalaas filannoo biraa qabnu urbaanii hin malee ka jedhu isin beeksisuuf jechuudha. Yoo dandeenye viidiyoo isiniif gadhiif hojjennee ufuma akkasii hordoftoota daawwattoota keenya hundi keessanuutu iyyuu gaarii godhaa. Eessaa dhufte? Eessaa dhufteen sa'iitiin jiru hidhamee jira baran? Sii waasoo dhagee maal asoo jirtu? Hidhamee jira bar maal dhufte kayikaa? Hidhamee maal asoo jirtu? Ati maaliif yuutuub irratti viidiyoo dalagu jirti? Maal dalagu jirti? Maal sunsuna qaana biiziidha mashquula. Kala sariif hidhamte dheetiin dalagu jira kaasa. Sariif hidhamee maal jirta? Hidhamte dheetiin maal jira? Maal kijuudi maa kama? Guyyaa takka mana ooltee beektaa baatii sadii guutuu si agarree jettu? Kijibni kun hundi maaliif jira? Hidhamtee miti dhuguma Sumayyaa fi ati walitti hidhamtanii akkuma agartan hordoftoota kiyya dhugamaa hidhamee jira. Sumayyaa wal hidhanii jiranii walitti hidhaman jechuudha. Sumayyaan hidhamanii jira sariif hidhame isiniin jedhee. Kijibni kaasi gadhiise. Kijibni jira baatii sadii guutuu viidiyoo dalaydee baay'ee beektaa? Yoo dalagu baadhoo hidhamee maal maanoo kijibni? Karaa hordoftoota keenya baatii sadii guutuu waan viidiyoo dalaginiif hin dhabnee hin jira mana jira jee. Hidhamee itti gadhiisuu deemtaa? Qomallee hin gaafatu ta'uu akkamitti tolu? Rabbaatoti. Kijibni maasii godhati? Tash kijibni maal taakina godhati? Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya akkam jirtan baga jiraatan jaa guyyaa har'aa maal qabannee isin dhufne akkuma argitan Aminaa kijibduu tan rabbi isaa hidhu akka hin jenneef abaarsa. Garuu si hidhu maali siidha jaarsa keetti walitti si hidhu waan biraati miti. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya irrifatina hidhama jetteetiin kijibdi Aminaa kijibni isii kan dhaabii jennee asii kaasee jira. Sababiin akkana godhillee kun ati YouTube viidiyoo gadhiisuu diddeetteeti viidiyoolee akkuma isin jette dhugaadha. Turee jira osoo viidiyoo gadhiisin baatii sadii jechuudha osoo viidiyoo takka dalagin ka gadhiisaa turellee ka duraan dalene ammallee ka gadhiisin hedduu jira jechuudha viidiyoon ka duras dalene osoo gadhiisin ni jira jechuudha viidiyoon dalene osoo gadhiisin turee ni jira jechuudha viidiyoon amma gara YouTube isiniif deemna dhugamaan badee jira wanni badeef maali hidhamee osoo hin ta'e manuma hidhaa oolaa guyyaarraa subii bee galgala manuma hidhaa hiriyootanii tokko hidhamee jira jaruma baasuuf hidhaaf fiigaa ture gara baatii sadii ture jira jechuudha. Inshaallah ofirraa fixaa jira jechuudha. Gara dalagaa kiyyaatitti gara dalagaa kennatti deemna qabbanaa'ee jira jechuudha. Chaanaalli kennallee irra dalaguutti jirru Amaariffaa Safaarollee viidiyoo duraan dalagame qofa irra gadhiisaa jirra jechuudha. Akkasii amma gara YouTube dalaguuf deemuu jira. Warroonni YouTube narraa bitachuuf mallaqa kafaltanii jirtan hundi keessanuu warri isin jala ture dhiifama isin jechaa karaa keessatti isin gaafata warroonni nan gaaftin illee immoo dhiifama guddaa isin jechaa yeroo gaabaa keessa isin xumura isiniif kenna warroota eegalee osoo isiniif hin xumurin warra dura birrii kafaltanii warroota ammallee samoonii kanallee kafalu jirtan warra naqu jirtanii yeroo gabaabaa keessatti chaanaala keessan warra isiniif hin baay'illee baneetiniin irra dalagee isiniif buutee isiniif tarakkabsichuudha osoo ramadaan hin ga'in warra hunda keessaniifuu warra samoonii kafaltanillee warra duraanis kafaltanii eeggatu jirtanillee yeroo gabaabaa keessatti isiniif xumura isiniif tarakkabsa hanga ammaatti abdii waan eeggataa jirtaniif hedduu galatooma warroonni gammaan eeggataa turtan warroonni haarofte amma dhuftanillee baga dhuftan jechaatiniin warroonni ammas bituuf yookaan YouTube bituuf dhuftan welcome koottaa isiniin jenna lakkoofsa kiyyaa YouTube yeroo duraatis maxxansa jira yookaan immoo Telegram @sayyaa jechuun seenuu dandeettan Facebook illee Said Bayyaan jettanii seenteen argachuu dandeettan jechuudha lakkoofsa kiyyaallee kaasirra isin maxxansu kana dubbisuu dandeettan jechuudha. Akkasii fuutanii waan biraatiif waan biraa kan dubbisne waa'ee YouTube bittaaf gurgurtaa warri barbaadan qofa jechuudha warri bituu feetan qofa gurgurtallee sun jechuudha. Warroonni chaanaala gurguddaa ammoo qabdanii gurguruu barbaadan illee taatee na dubbistan jechuudha. Akkasii kanaafuu warroonni bittanillee immoo namni tokko eega YouTube bituuf eega birrii kafaleen booda birrii deebisi jechuun hin jiru kana beekatiin seentan jechuudha. Deebisi jechuun hin jiru eega kafaltan booda kalaas YouTube dalagamee sa'aatii subscribe guutamee birrii eegalchisee isiniif tarakkabsa. Achiin booda keessan jechuudha waan naa deebisi jirtu jechuudha. Yoo jibbitanillee immoo gurgurachuuf nama irra barbaadanii gurgurtuu hin dandeettanii yoo nama sargee isiniif gurguruullee hin dandeenye jechuudha inshaallah akkasii. Amma gara dalagaa kennaa deemaa maaliif badne sababbiin jedhullee wanni banneef kana ammallee jiddumaan immoo taaziyaarrallee turre jechuudha. Baatii tokko oliif taaziyaarra turre abbaan sumayyaa amrii ta'e ture. Saniif taaziyaarrallee gaddarra waan turreef jechuudha. Viidiyoollee gadhiisaan jirreef sanumaaf mashquula ta'anii banne jechuudha. Akkasiin jenna hanga ammaa waan daawwataniif waan dhageeffataniif nagaan nuuf tura isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma booda olii dachaanii jirra. Firaankiif diraamaalee kennallee dhukkeerraa kaasnee isin dachaana.
nu eeggadha yeroo gabaabaa keessatti piraankiilee bareedaa fi diraama bareedaa isiniif qabanii dhufna waan adda addaa isin qabanii dhufna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagaa nuuf tura warri jalqaba irratti Aaminaan isin kijibdee rifattan dhiifaa nurraa ta'aatiniin dhiifama jedhiin dhiifama guddaan irraa ta'a dirqii nama harkisee sitti jedhaatti amma itti dabartale guddaa akkasii yoo dalagu sitti waan jiruuf dirqii harkisee fidee kun diiwwan rakkutu jecha achuma isin haasa'e achuma isin mul'ate jira jechuudha sayyidoo eega baali sadii takka kaamera bira keenya waan bismillaadha bismillah jedhee kaamera dura kaayira ta'e akkasii jamu kottu jamu jee Jamilallee warreen arginu turtan osoo arginu turtanii jirtanii okay jumuli action jumuli Jamilallee warreen addanii osoo arginu turtan kunooti Jamilallee maashaallah baatii 11 guuttee jirti jumuli adiidis jumuli akkasii isin kompiitara fiidi keyboard fi kanneen kana hin dhaqqabda kompiitara soota muddamini action jedhee assalaamu alaykum jedhee hordofatan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jedhee akkuma dura isin jedhan barii teessuma bareedee malleessaati halkan hirriba keessatti qabeenya gara gadi mutiisa ismaan nama Majan ultra bye bye kulit bye 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 komputer feed bye bye አንሻት እንደዚህ አንሻት እንደዚህ ነው የሚቀርጸው አንቺ ስራዋ ባባ አሴት ወላሂ ባይ ባይ ስትላት በጃ ባይ ባይ አለች ባይ ባይ ላቤ ባባ ታወጣለ ማማ ሰደኝ ባባ ባባ Baba. Yeah, baby. Baba. 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 Boleh marah perlahan. Baba. Baba. Baba.